naan jettee akkaawuntii kee ergeefiin jedhee mucaadhaan. Eeshi naan jedhee mucaan akkaawuntii narra intini risiitii itti ergee lakkoofsa ishee kenneefi walitti haasa'an. Walitti haasa'anii 50,000 naa galchi jetteen 50,000 galcheef. Achi gaaftaan itti maal goote 50,000 galee fi ani risiitii asii kunoo birriin si galee jedhanii ani risiititti ergina. Birrii duubatti deebisiistee raatte bilookiin goote. Anas mucaas bilookii goote jechuudha. Garuu lakkoofsi kan Itoophiyaatillee kan namichi irratti erganallee na bira jira, akkaawuntiin na bira jira, lakkoofsi ishii 2 hin jira, 2 nu bira qaba. Suuraa ishii kan nama biraa haa ta'u kan ishee haa ta'u hin beeku ani garuu profaayilii irraa hin qabdi suuraa san irraa kaafadhee kan jira jechuudha. Mee kanaan akkamitti qabuu nan dandeenya moo akkamiin godha? Hin dandeenyu. Danda'amuuti? Maaliif jennaani risiitii feekii ta'uudhaan ni danda'ama. Namni cheekii akka waa barreessee goote feekii koppii godhuun hin danda'ama. Addunyaa kanarratti waa hedduu koppii godhuun hin danda'ama jechuudha. Amma isaa kanarratti si galee oriijinaalaa fi wanti nu adda wallaalamu keessa jira jechuudha. Si galee. Kanaafuu suuraan isiin fayyadamte sun suuraa isiitii miti. Gizee yaaddu hattuun tokko akkamitti suuraa isaa piroofaayilirra kaayetti yaaddu tokko. Lammaffaa immoo silkiin isiin si bilbilte sun silkii sanillee hin jijjiiratti. Nama hojii akkanaa hojjetaa jiraatudha. Si galee yeroo duraatiif nama si qofa godha yoo ta'u nama hedduudha akkas godhan. Nyaadhamtee jirta. Kana wanti nuti godhuu dandeenyu akka namni biraa akkanatti hin nyaadhamne irraa akka baratan godhuudha malee nama san qabuu hin dandeenyu. Okay, because namni kun hojii gurguddaa akkanaa hojjetanii hojii akkanaa hawaalaa akkanaa hojjetan doolara gurguddaa hunda ergisiisanii suuraan isaa suuraa nama biraati. Silkiin isaan fayyadaman san boodan harkitu deebitee silkii biraa fayyadaman. In hojjetaa ture hanga ammaa in hojjeta silkii 2 tokko in hojjeta. Tokko in dalagaa ture qaxxitaa irratti dawwallaan. Si jalaan kaasarree ni kaasanii? Anana jalaan kaastu waan nabeettu fuyi ijoollee irratti mokkorsiisanii. Silkii san maybe akkuma keetitti namni biraatis ergaa jiraaf eeguu jirti saniif hin cufne. Gaafa hedduu namni silkii san beeke silkii san namni hedduun gaafa baratee siimiin hin darbane jechuudha. Kanaafuu 50,000 keenya adamtee jirtee ቆንጆ በሚያሳዝን ሁኔታ ወይኔ ማይኩ arga kana odoon iyyeessa meeqatu jira dhugaa kan nama raddaan iyyeessa meeqa kan boo'u kan raddaan isaan garuu arabasuma waan ishinnatti iyyamin hin jiru be waan ishinnatti iyyamin hin jiru akkasii asirra hattuu tokko ni beeytaa bara hattuu tokko ni beeytaa gaafa afaan haasa'u namni yoo bobboo'e naan ta'u dhiifa manaa godhaatti wallaahi ana mana kiyyatti namni waan tokko dhageettanii jirtanii ijoolleen keenya jechuudha. Sirriitti dhageettanii jirtan jedheetiin yaada. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya hawaalaa yeroo ergattan of eeggadha. Akkasumallee warri ergitanis of eeggadha. Maaliif yeroon ammaa kun jechuudha yeroo sodaachisaa fi shakkisiisaadha jechuudha. Gizeen kun gizee resiidii 4G fi oriijinaal adda baasuun ulfaatudha jechuudha. Nama beeytanirraan ergadha ijoolleen keenya waanuma fedhe iyyuu haa ta'u jechuudha. Nama beeytanirraan ergadha malee keessan malee namuma fedhe ta'eef hawaalama ergaaf nama biyya isaan beekne nama caafii isaa qabachuu hin dandeenyerraan fuutanii maallaqa keessan hin erginaan isiniin jedha buleeyyan kiyya 50,000 miti gizee hadhaa kana 500 iyyuu jechuudha. Keessattuu warri mana madaam keessa dalan ni beektan jechuudha akka nu itti fe'inu miilli keenya hidda aynata meeqa baaseetiin jechuudha. Isinii galee kanaaf maallaqa keessan abbaa irraan ergattan laalladha. Ilaa hattaa yoo nama irraan ergattan hin qabne nama isinitti dhiyaatu nama hin beekne yoo hin qabne ta'e bira kaa'uunis kan isin rakkisu yoo ta'eetiin jedhe warqiin bitaa morma keessanitti godhadha warqii keessan. Gizee galtanitti gara maallaqaatti jijjiirtan jechuudha. Gatii buddeena. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa maallaqa of bira kaa'uu diddaaf abbaa argitanirraa yookaan ijoollee hiriyoota teessanii irraa namni maallaqa ergu jira meenatti himee akkasii waan akkasii iyyaafannaa jechuudha. Nama caafii isaa hin beeknerraan maallaqa keessan hin erginaan isiniin jenna ijoolleen keenya. Maaliif jennaan namoonni tokko kun amma warri maallaqa erganis kun haala kanaan nyaatamaa jiru jechuudha. Gara laafummaa jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha namni nama amanuun jechuudha. Dura maallaqa ofii isin erge akka isin isa amantan nama san dursa maallaqa ofii isin erge achi ka'ee maallaqa ofii
yookaan akka dhufee isinirraa fudhatu ta'a yookaan immoo karaa baankiitiin kan ergitaniif ta'a. Namoota akkasiifaatu jira nama amanuu irraa kan ka'e jechuudha. Isinillee warra akkana nama amantan sirrii miti jechuudha. Nama amanuun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo baay'ee nama baay'istanii hin amanina. Maallaqa ammoo maallaqni nama hin dogongorsiisne hin jiru obboleeyyan kiyya. Maallaqni obboleettii keetu hin dogongorsiisa, obboleessa keetu hin dogongorsiisa, obboleessa keetu obboleettii keetu sitti jijjiira jechuudha obboleettii tiyya. Kanaaf baay'istanii nama amantanii namni kun hin amanamaa, namni kun nama imaana qabu, nama rabbi sodaatu waan akkasii wanni jedhu hin jiru obboleeyyan kiyya. Maallaqni akka seexanaati nama dogongorsiisa. Kanaaf jechuudha. Ijoolleen keenya sirriitti of eeggadhaa bakka hawaalaa kanatti keessattuu jechuudha. Warri qeetti waamtanii haga qeefaa deemanii lokeeshinii nu ergaa jedhanii warri qe'ee fudhatan ni jiran jechuudha. Isa kana ammoo ragaa tokkocha hin qabdan jechuudha obboleeyyan kiyya. Ragaa hin qabdan jechuudha. Karaa baankiitiin yookaan immoo karaa moobaayil baankiin yoo kan seenti gootan ta'e riisiidii qabdan riisiidii argattan jechuudha maqaa nama sanii wajjin. Garuu kana harkumaa fuutanii yookaan itti kennitan ta'e ragaa kan qabdan jechuudha. Osoo gabbaatanii hin himanna jettaniyyuu waan akkanaa irraallee of qottobaan isin jedha obboleeyyan kiyya yoo danda'ame. Madaamii keessanii moobaayil baankiingiidhaan akkaawuntii namichessanii irratti naagalchi jedhaan karaa salphaa ta'een jechuudha. Baankii deemee Dubaayii amma Dubaayii keessa jechuudha. As keessa erguu barbaaddan akka maallaqaatiin haga birrii 25 illee haga birrii 21 illee baankiin hin murata jechuudha gisee ergitan. Haay kanaayyuu maaliif narraa murataa yoo kan jettan ta'e madaamii keessaniin akkaawuntiin jara kan lamaan kol fakkaatoo ta'e kan namicha isin irraa ergattaniitiif ka'isi moobaayil baankiingiidhaan seendi naa godhi jedhaan nama sanirratti. Nama akkasitti ergadha jechuudha yeroo baay'ee. Moobaayil baankiingiidhaan isarratti naagalchiti inni immoo naagalcha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha. Ragaa qabaachuuf yookaan baankii ergitanii riisiidii baankii maqaa namicha sanii wajjin jechuudha. Yookaan immoo moobaayil baankiingiin erguu jechuudha. Ragaa qabaachuu. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo tokko tokko warri qe'ee dhufanii isinirraa fuudhan lakkoofsa bichaadha kan isin qabattanii deemtan yookaan suuraa nama sanii hin qabdan. Takki immoo injiraami waa hedduu ragaa godhachuu dandeessanii sirriitti of eeggadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Yeroo namaa kun sodaachisee argitanii jirtan ijoollee baay'ee yeroo baay'ee riisiidii foorjiitiin natti erganii si galchina jedhanii garuu maallaqni kiyya hin galle naa jedha maatiin warra jedhantu jira jechuudha ijoolleen keenya kanarraa of qoxxubaa jechuudha. Isin galee